boqonnaa sadii guutummaa isaatii torban kana keessa kan nuti waliin ilaallu. Nan amanaa hanga gaafa kamisaatti Efesoon boqonnaa sadii guutuutti walii wajjin ilaalla jedheen jechuudha. Efesoon kun boqonnaan sadii lakkoofsota 21 qaba. Garuu immoo Efesoon boqonnaan sadii kun icciita bal'aa of keessaatii qaba. Icciita bal'aa of keessaatii qaba. Efesoon boqonnaa sadii jechuudha. Keessumaa dhimma dhoksaa wangeela waaqayyooti kan inni kaasu jechuudha. Dhimma dhoksaa wangeela waaqayyoo kan Phaawulos barsiisu. Ergaa wangeela, ergaa misiraachoo ormootatti akkamittiin akka inni darbe kana lallabuudhaaf immoo Phaawulos akkamittiin akka inni waaqayyo biraatii ajaja akka inni fudhatedha kan nuti walii wajjin ilaallu jechuudha. Isin galee mee nan isiniif dubbisa. Boqonnaa sadii lakkoofsa 1 kaasee jechuudha. Sababii kanaaf jedha Phaawulos. Ishee kanayyuu naa qabadha. Sababii kanaaf jecha jettu jechuudha. Sababii kanaaf jennaan kanaan dura wanti dubbatamaa ture hundumtuu boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 keessatti wanti dubbatamaa ture hundumaa kan ilaallatudha jechuudha. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira jedha. Dhaggeeffadha, hidhameen jira kan jedhu jechuudha. Sababii kanaaf jedheeti jalqaba. Sababii kanaaf jedhamnaan waa'ee maaliiti jechuu kan hin dubbachaa jiru. Wanta kanaan dura boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 keessatti ibsaa ture. Boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 keessatti immoo waa'ee maaliiti kan nuti ilaalle? Waa'ee wangeela Kiristoos, waa'ee dhoksaa fayyina dhala namaa. Icciitii waaqayyo bara xumuraa keessatti karaa Kiristoos dhala namaaf ibse jechuudha. Keessumaa dhoksaa baroota hedduu dura ture. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4. Amma waan jiru hundumaan dubbifannaa ittiin deebina lakkoofsa 1tti. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira. Waa'ee hojii ayyaana waaqayyoo adeemsisuu isa isiniif jedhee anatti kenname dhageessaniittu ta'a. Akkuma ani dura as keessatti gabaabsee isiniif caafe waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti anatti argisiiseera. Kana dubbifachuudhaan dhoksaa Kiristoos hubachuu koo beekuu ni dandeessu. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne, amma garuu waaqayyo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaa fi raajotatti mul'iseera. Dhoksaan kunis lakkoofsa 6 warri saba waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan isinis dubbifachaa akka deemtanii fi iskiriinii irra isinii gochuun barbaada. Okay. Okay. Tarii yoo itti jettanii ilaaltan inuma mul'ata jedheen yaada. Lakkoofsa 6 jira. Lakkoofsi 6 maal jedha? Dhoksaan kunis warri saba waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihudoonni argatan akka argatan, isaanii wajjin bu'aa dhagna tokkoo akka ta'an, abdii isa waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e ture. Akka kennaa ayyaana waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kunis gochaa humna isaatiiti. Ani warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa irra nan xinnaadha. Haa ta'uyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba waaqayyoo warra hin ta'initti misiraachuu akka lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Lakkoofsa 9. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada waaqayyoo yaada isa hundumaa uume keessa dhokfamee ture. Ogummaan waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii waaqaa keessa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenya yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Lakkoofsa 12. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isa ani isiniif rakkachaa jiruuf akka abdiin kutanneef isinan kadhadhaa jedha Phaawulos. Akkasuma immoo lakkoofsa 14 irraa kaasee kan jiru lakkoofsa 14 kaasee kan jiru isiniif dubbisa. Sana booddee gara lakkoofsa 1tti ol hin deebi'a jechuudha.
Maal jedha lakkoofsi 14? Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaanan kadhadha. Sanyii waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan hin waamamu. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf, jaalalattis hiddaa fi hundee akka godhattaniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gad fagaatus hubachuu akka dandeessaniif. Jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu ni danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Ameen jedha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Egaa kan nuti walii wajjin ilaallu boqonnaa 3 kanadha jechuudha. Boqonnaa 3 kana walii wajjin ilaalla. Boqonnaa 3 guutummaa isaa wajjin ilaalla. Garuu har'a lakkoofsa tokko qofadha kan nuti ilaallu. Maaliif guutummaa isaa dubbisaa jira? Sababni isaa guutummaa isaa kana keessatti torban kana keessumaa hanga guyyaa kamisaa jechuudha. Kan nuti walii wajjin ilaallu isa kana waan ta'eef akkasiin yaada keessaa qabattaniif. Wanta as keessatti Phaawulos xiyyeeffannoon isaa maal akka ta'e akkasiin hubattaniif jechuudha. Keessumaa dhimma dhoksaa wangeelaa isaa Phaawulos akkan hojjedhuufan akkan lallabuuf itti waamamee isa inni jedhu jechuudha. Keessumaa akkasiin irratti xiyyeeffattan kanan barbaadu. Keessumaa dhoksaa wangeelaa. Phaawulos iddoo kanatti waa'ee maaliiti kan inni kaasaa jiru? Waa'ee warra saba Waaqayyoo hin ta'in amma garuu wangeelatti waamamanii jechuudha. Waan kun har'a nuuf gaaffii nutti ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif jennaan hundumti keenya iyyuu qomoodhaan Israa'eloota miti yookiin Yihudoota miti. Garuu ammoo wangeela itti amanuudhaaf Kiristoosiin gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya goonee fudhachuudhaaf carraa argannee jirra. Har'a waa'ee Ormootaa fi Yihudootaa irratti namni falmii gaggeessus hin jiru. Sababii kanaaf jecha dhimma keenya ta'uu dhiisuu danda'a har'a. Garuu yeroo wangeelli kun battalatti wangeelli kun Ormoota bira gahe sanatti tuqaa xiyyeeffannoo guddaa ture dhimmi kun jechuudha. Ormoonni Kiristoositti amanuudhaan hirmaattota yookiin qooddattoota kakuu Abrahaamiif galame sanaa ta'uu danda'u moo hin danda'anii kan jedhu gaaffii baay'ee jaarraa jalqabaa sana keessa sammuu dhala namaa sammuu namoota hedduu keessa naanna'aa ture jechuudha. Waldaa kiristaanaa hedduu jeeqaa ture jaarraa jalqabaa keessa mata dureen kun. Ormoonni qooddattoota kakuu Abrahaam ta'uu danda'u moo hin danda'anii kan jedhu. Kanaafiyyuu Phaawulos dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan dubbata kutaa kana keessatti jechuudha. Xiyyeeffannoon Phaawulos iddoo kanatti Waaqayyo dhoksaa guddaa mul'ataan natti kenneera jechuudhaan jechuudha. Wanti kun Phaawulos waan kalaqee wayii akka hin taane garuu immoo Phaawulos waan kana mul'ataan kan argate Waaqayyo akka itti argisiise hundumaa ibsa jechuudha. Heertuu an amma isinii dubbise keessatti. Kana qofa immoo osoo hin taane waan kun waan raajotaa fi ergamoota birallee ture akka ta'e kaasa Phaawulos. Waan kun ergaa raajotaa fi ergamoota birallee ture akka ta'e kaasa. Kadoo sagaleen si bira jira kadoo miyuutii godhe. Okay. Eebbifame. Keessumaa lakkoofsa 6 irratti I think lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne amma garuu Waaqayyo fuula isaatiin ergamoota qulqullootaaf raajotatti mul'iseera jedha. Argitanii? Wanti Ormoonni sagalee abdii Abrahaamiif galame kana saba Waaqayyoo ta'uu isaanii ilaalchise Ormoonni saba Waaqayyoo ta'uu isaanii ilaalchise waan Phaawulos kalaqe wayii osoo hin taane
eessaa kan dhufe ta'uu isaati jechuu kan inni kaasaa jiru. Waaqayyo biraa kan dhufe ta'uu isaa, abdiin kun baroota duraaniyyuu kan ture ta'uu isaa, Phaawulositti immoo mul'ataan akka inni beeksifame. Kan immoo Phaawulos qofa yoo osoo hin taane, Hafuurri Qulqulluun karaa ergamootaa fi raajotaatiin iyyuu dubbachaa akka ture lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti kun kalaqa Phaawulos miti jechuudha. Kalaqa Phaawulos miti. Ormoonni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qooddattoota kakuu Abrahaam akka isaan ta'an kalaqa Phaawulosii miti jechuudha. Wangeelli Kiristoos kan guutummaa biyya lafaa ta'uusaa Phaawulos asitti sirriitti nuuf ibsaa jira jechuudha. Garuu xiyyeeffannaa keenya kan ta'u lakkoofsa tokko irra isa jiru. Lakkoofsa tokko irra isa jiru. Lakkoofsa tokko irra maaltu jira? Phaawulos akkas jechaa jira. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira jedha. Phaawulos akkuma jalqaba isinii kaasee jiru sababii kanaaf jedheetu eegala yaada isaa jechuudha. Sababii kanaaf jedheetu eegala. Sababii kanaaf jedha taanaan maaltu jira jechuudha. Duraan wantoota dubbateeru qaba jechuudha. Duraan wantoota dubbateeru qaba jechuudha. Lakkoofsa boqonnaa tokkoo fi boqonnaa lama keessatti wantoota ibse kanaaf jechuudha. Sababiiwwan wantoota kanaaf jecha ani isiniif jedheen hidhamee jiraadha kan Phaawulos jechaa jiru. Kanaafidha in yaadattu taanaan ergaan Phaawulos gara Efesoonitti barreesse Phaawulos otoo inni mana hidhaa keessa jiruuti kan inni barreeffame jedheetaniin jalqaba isinitti himeen ture. Phaawulos otoo mana hidhaa keessa jiruuti ergaa kana barreesse jedhee isinitti himeen ture jechuudha. Argitanii? Jiruuti ergaa kana warra Efesoon jiraniif barreesse. Mana hidhaa keessa otoo jiru waa'ee isaaniif dhiphata. Waa'ee mana hidhaa keessa otoo jiruuti saba sanaan yeroo hunduma waa'ee keessaniif ani Waaqayyoon nan galateeffadha. Yeroo hunduma kadhata tokko keessatti waa'ee keessan nan yaadadha kan inni jechaa ture jechuudha. Haala mijataa keessa ture miti Phaawulos jechuudha. Garuu waa'ee keessaniif Kiristoos Yesuusiif hidhameen ture. Waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen ture. Waaqayyo nu gargaaru sirriitti mata duree kan akka hubannuuf. Maaliif jennaan Phaawulos waldaa kiristaanaaf jecha aarsaa hedduu kaffalaa ture keessumaa jaarraa jalqabaa keessatti jechuudha. Aarsaa hedduudha kan inni kaffalaa ture. Waldaan kiristaanaa nuti har'a arginu kun aarsaa malee miti kan isheen iddoo kana geesse jechuudha. Warri dhugaadhumatti jaalalli Kiristoos dhala namaaf qabu isaaniif galee bartoonni jalqabaa hundi isaanii aarsaa kaffalan jireenya isaanii illee itti dhaban wangeela kana nu biraan gahuudhaaf jechuudha. Phaawulosis namoota akkasii keessaa tokko ture jechuudha. Yesuusiif jedheen hidhamee jedhe Phaawulos. Sababii keessaniif akkasuma immoo Yesuusiif jedheen hidhamee jedhe. Sababii maaliif jennaan? Sababii dhoksaa wangeelaa isa waa'ee Kiristoosiin of keessaa qabu ormootatti sababii inni lallabeef jechuudha. Warra akka Efesoonitti sababii inni lallabeef jechuudha. Isinii galee lakkoofsa 13 irratti illee waan kana argattu. Boqonnaa 3 kana lakkoofsa 13 irrattis akkuma lakkoofsa tokko yaaduma wal fakkaatu jedheetu jalqaba Phaawulos jechuudha. Mee isinii dubbisa lakkoofsa 13. Maal jedhaa? Egaa lakkoofsa 13. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isaan isiniif rakkachaa jiruuf akka abdiin kutanneef isinin kadhadhaa jedha. Rakkinni koo jedhe Phaawulos. Amma Phaawulos rakkinuma salphaa, rakkinuma xiqqoo taatee wayii tokkoon rakkina koo jedhee waama jettanii yaaddu. Rakkinuma salphaa taatee, rakkinuma xiqqoo taatee wayii tokkoon rakkina koo jedheetu waama isinitti fakkaata. Phaawulos rakkinni koo jechuutiin kan inni waamutu jira waan ta'eef jechuudha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa akka isa mudachaa jiru jechuudha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 20 isiniif hin dubbisa. Akkas jedha. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa jedhe Phaawulos. Ani jedhe finyoo sibiilaatiin lafa hidhametti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jira jedhe. Akkamittiin hidhameen jira jechaa jira Phaawulos.
finyoo sibiilaatiin hidhameen jira. Boqonnaa 6 lakkoofsa 20 jechuudha. Finyoo sibiilaatiin hidhameen jira jedhe Phaawulos. Lafan finyoo sibiilaatiin hidhamee jirutti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jira jedhe. Nama ajaa'ibu jedhan dhugaa. So rakkina koo kan jedhu Phaawulos mana hidhaa isaaniif isin har'a beeknu keessatti miti kan inni hidhame jechuudha. Bakka mana hidhaa tarii mana hidhaa nyaannii fi dhugaatiin yeroo barbaachisutti namaaf kennamuu danda'u jechuudha. Keessatti miti kan inni hidhamee jiru. Mana hidhaa keessatti namni bakka ciisichaa kennamee fi yookiin bakki gaarii haa ta'u yaraa haa ta'u bakka ciisullee qabu keessatti hidhameeti miti. Yookiin immoo mana hidhaa ati manuma keessatti galtee ol baatee deemtee baatee galuu dandeessu keessatti hidhameeti miti. Garuu mana hidhaa akkamiiti kan inni hidhamee jiru? Finyoo sibiilaatiin hidhamee utuu jiruuti ergaa kana kan hin barreessaa jiru. Sanuu iddoon finyoo sibiilaatiin hidhamee jiru kanatti wangeela isaa lallabuudhaaf ammayyuu ani akkan ija jabinaan akkan dubbachuu danda'uu fi naaf kadhadhaa jedheetu warra Efesoonitti dhaamsa dabarfachaa jira jechuudha. Tarii Phaawulos even booddee keessa immoo manni hidhaa iddoon itti hidhamee jiru nama kan biraatti jijjiiramee jennaan bakkumti inni itti hidhameerullee akka isa rakkisaa ture hojii ergamootaa boqonnaa 28 lakkoofsa 16 keessatti argachuu dandeessu. Hojii ergamootaa boqonnaa 28 lakkoofsa 16 irratti bakka duraan hidhamee jiru irraati bakka kan biraatti jijjiiraniiti nama inni duraan isa to'atu irraati nama kan biraatti jijjiiraniiti. Sababii kanaaf Phaawulos rakkina guddaa qaba ture jechuudha. Kanaaf yeroo Phaawulos rakkinni koo jedhe Phaawulos jarana Phaawulos rakkina salphaa keessa hin turre. Phaawulos qofa miti garuu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sababii Kiristoosiif jecha hidhameen jira sababa Phaawulos jedhuu fi hidhaa akkamiiti kan inni hidhame kan jedhu akka nuti ilaallu waan hin barbaadeef malee jechuudha. Seenaan waa'ee mana hidhaa namoonni Roomaa keessatti hidhamanii maaltu akka isaan mudachuu danda'u yoo ilaaltan seenaa isaanii yoo qorattan sirriitti isiniif galuu danda'a. Har'a wantoonni baay'een nuuf galuu dhiisuu danda'u dhugaa dubbachuuf. Waa'ee garbummaa yeroo kaasnu garbummaa jechuun akkaataa bara kana itti ibsamaa jiruu fi akkaataa itti warri durii itti beekan garagara garbummaan jechuudha. Akkasuma immoo hidhaan akkaataa itti warri ammaa beekanii fi akkaataa itti warri durii beekan garagaradha jechuudha. Isinii galee. Kanaaf iyyuu waa'ee mana hidhaa Roomaa jaarraa jalqabaa sana yoo sirriitti qoranne nuuf gala jechuudha. Finyoo sibiilaatiin hidhameen jira rakkina akkasiin qaba jechaa jira waan ta'eef jechuudha. Kana irratti Phaawulos maal jechaa jira keessumaa maaliin ta'inaa jedhee Phaawulos maaliin godhinaa jedhee hidhamuu kootiin abdii hin kutiinaa jedhe. Hidhamuu kootiin abdii hin kutiinaa lakkoofsa 13 irra kan jiru sana irra deebi'ee isinii dubbisa. Maal jedhee boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irra kan jiru egaa jedhe rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isa ani isiniif rakkachaa jiruuf akka abdii hin kutanneef isiniif hin kadhadha jedhe. Waan tokko isinitti hima. Phaawulosiin wanti isa dhiphisaa jiru waa'ee maaliiti jettanii yaaddu? Phaawulosiin wanti isa dhiphisaa jiru waa'ee eenyuti? Waa'ee finyoo sibiilaatiin wanta hidhamee rakkachaa jiraachuu isaati kan isa rakkisaa jiru. Gonkumaa akkas miti bari Phaawulos waa'ee mana hidhaa keessatti rakkachuusaa, waa'ee muddama isarra gahaa jiru, waa'ee qorumsa isarra gahaa jiru miti wanti isa rakkisaa jiru Phaawulosiin. Waa'ee eenyuti kan isa rakkisaa jiru? Waa'ee eenyuti?
waa'ee warra Efesoon, waa'ee waldaa kiristaanaati. Tarii sababii ani amma rakkachaa jiru kanaaf, sababii ani hidhamee jiru kanaaf, waa'ee kootiif abdii gutatinu maaltu isaanitti dhagahamaa jira laata? Yoona kana kan jedhu jechuudha. Nama akkasitti yaaddaniifii qabdu. Ofii keessa rakkina keessa yeroo jiraattan garuu sababii isin rakkina keessa jiraattaniif, sababii rakkina keessaniitiif jecha namni kan biraan qoramuu danda'a ta'innaa jettanii namaaf yaaddan qabdu. Phaawulos waa'ee waldaa kiristaanaati yeroo hundumaa kan isa dhiphisu. Waa'ee ergama isatti kennamedha. Ani yeroo hundumaa kan hin dhiphadhuudha Phaawulos. Waa'ee ergama natti kennameti. Waa'ee Kiristoos kan hin dhiphadhuudha Phaawulos. Namoonni please gastii irra teessanii koomentii haasoftan sheemiin sinaa qabu. Eegalee sheemiin sinaa qabu. Abbaan barbaade koomentii haa barreessu, koomentii namaaf deebiin deebisina. Dirqama hin qabdan deebisee deebisu. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Abbaan barbaade nama haa arrabsu, garuu asuma taa'ee haa dhaggeeffatu. Abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu taa'ee haa dhaggeeffatu. Nu kan barbaannu namni waan barbaadeetiif haa deemu, garuu sagaleen Waaqayyoo akka gurra isaa keessa bu'u qofa barbaanna. Abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba isinitti meera namoonni koomentii namaaf deebii deebisuuf dirqama hin qabdanii arraba namaaf jechuuti. Gaaffii waa'ee macaafa qulqulluuf namni gaafate yoo ta'e rakkina hin qabu. Garuu arrabaa fi kanneen kana fakkaataniif yaada namaa, atteenshinii namaa fudhachuudhaaf namoota deeman seexanni ergatee ergama seexanaa namoota deemaniif deebii kennuudhaaf ofii keessanis rakkoo bira keessa galtanii nama kan biraas yaada namaa, atteenshinii namaa akka hin fudhanne isinii jechuun barbaade. Namni kamiyyuu haa jiraatu nu haa arrabsu waan inni kun rakkina hin qabu. Haa dhaggeeffatu qofa taa'ee jechuudha. Ni galee wanti dhufu jiru waan ta'eef. So Efesoon boqonnaan 3 lakkoofsi 1 waa'ee maaliiti kan inni jedhu? Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira jedhe. Eeyyee. Saba Waaqayyoo warra hin ta'iniif jedhee Phaawulos. Saba Waaqayyoo warra hin ta'iniif. Isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif. Isin warra orma turtaniif. Kakuu Abrahaamiif galame keessaatii haga yoonaatti warra qooddattoota hin ta'iniif. Ammaan booddee garuu karaa Kiristoos akkuma yeroo darbee kutaa kutaa 5ffaa keessatti akka ilaalle keenyan diinummaa Kiristoos diigeen fannoo isaa irratti nama hundumaaf duudhaan keenyan diinummaa diigee jira Kiristoos waan ta'eef amma garuu qooddattoota kakuu eenyu ta'aniiru? Qooddattoota kakuu Abrahaamiif galame ta'aniiru jechuudha. Waa'ee keessaniif jechan hidhamee jira Yesuusiif jecha. Isinii galee? So asirraati wanti nuti Phaawulos irraa barannu jechuu kooti. Wanti nuti Phaawulos irraa barannu haala rakkisaa keessa illee teenyeeti. Waaqayyo irratti amanannaa akkamittiin godhachuu dandeenya kan jedhu. Haala nama rakkisu keessatti illee Phaawulos hidhaa sibiilaatiin, finyoo sibiilaatiin bakka hidhame keessatti illee taa'eetu kan isa dhiphisu waa'ee saba Waaqayyooti. Kan isa dhiphisu waa'ee ergama Kiristoos isatti kenneeti jechuudha. Yeroo rakkinni isinitti dhufu wanti isin rakkisu waa'ee rakkinaayyuu dhiisaa. Waan isin dhiphisu waa'ee maaliiti isaatii kana? Waa'ee jireenya biyya lafaarra jiraattanii moo? Waa'ee jireenya bara baraa moo? Waa'ee mootummaa Waaqayyoof dhiphattu moo? Yaada keessan yeroo hundumaa to'atee kan jiru maali? Dhugaamee dhaabadhaa of ilaalame. Yeroo hundumaa kan isinitti yaaddanii dhiphattan waa'ee maaliiti? Waan nyaadhu, waan hin dhugu, bor tarii mana ijaarradheen keessa jiraadhu, tarii konkolaataan ani bitachuu danda'u, yookiin kaampaanii ani banee hojjechuu danda'u, fi kanneen maaltu isin dhibbisame sammuu keessaniif iddoo guddaa kan qabu maa'inni inni. Yesuus maal jedhe? Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 39 irratti duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isa barbaaduttidha. Isarraa kan hafe wanti isin barbaachisu hundumtu hin isiniif guutama jedhe Yesuus. Duraan dursaatis waan tokko godha. Yaada keessan mootummaa Waaqaa fi qajeelummaa isa barbaaduttidha malee wanti isin barbaachisu hundumtu isiniif guutama jedhe Yesuus. Yes, Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 33 Waaqayyo si eebbisu maal ta'a?
Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyootti hidhaman. Indoo utuu waan biyya lafaa kanaatiif dhiphattanii mootummaa Waaqaa akka hattuu akkasinitti dhufneef of eeggadhaa jedhee Yesuus iddoo kan biraatti jechuudha. Utuu waan biyya lafaa kanaaf dhiphattanii. Phaawulos akkuma ani fakkeenya Kiristoos fudhadhe fakkeenya koo fudhadhaa jedhe. Iddoo kanatti Efesoon boqonnaa 3:1 maal nuun jedhaa? Waldaan kiristaanaa ergamtoota, raajota warra akka Phaawulos aarsaa wangeelaaf kaffalan sanaan jalqabdee nuun jedhaa. Sana booddee immoo har'a nu bira gaheera jechuudha. Har'a yeroo bilisummaatiin wangeela kunoo miidiyaa garagaraatiin lallabnu. Siigalee miidiyaa garagaraatiin wangeela lallabuu yeroo dandeenyu, wangeela nama barsiisuu yeroo dandeenyu, sababii amantii keenyaatiif yeroo itti bilisummaan nurraatiin mulqamiin bilisummaatiin akka barbaanne deddeebinu. Garuu immoo akka jaarraa jalqaba sanaatti aarsaa wangeelaaf yeroo namoonni hin kaffaliin keessa jirra jechuudha. Siigalee nama gaddisiisa garuu hedduu nama gaddisiisa haalli keenya jechuudha yeroo ilaalamu. Wanti nu dhiphisu waa'ee mootummaa Waaqayyoo miti. Wanti nu dhiphisu waan biyya lafaa kanaati. Waan kosii, waan Phaawulos ani akka kosiitti lakkaa'e waan bu'aanaaf qaba jedhamee yaadamu hundumaa Kiristoos Yesuusiif jecha isanni jedhe. Nuti immoo iddoo guddaa itti kenninee kan nuti yaadnu waa'ee warra kanaati jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. So Efesoon boqonnaan 3:1 Phaawulos haala akkamii keessa taa'eeti ergama Waaqayyo isatti kenne akka inni raawwateedha kan inni nuuf kaasu jechuudha. Utuu jennu mee waan tokko akka isin hubattan hin barbaada. Waa'ee kakuu Abrahaamiif galame yeroo jennu Waaqayyo Abrahaamiif yeroo galu saba Israa'el qofa giddu galeessa godhateeti Abrahaamiif kakuu galee jechuu keenya miti. Kakuun Abrahaamiif galame ani sababii keetiif namoota addunyaarra jiran hunda nan eebbisa kan jedhu. Mee waan kun sirriitti nuuf galuu qaba jedheen yaada. Waan kun sirriitti nuuf galuu qaba jedheen yaada. Waaqayyo Abrahaamiif kakuu akkamii gale? Sababiin isaa kakuu Waaqayyo Abrahaamiif galetti qooddattoota ta'an jiran Ormoonni warri Phaawulos waa'ee isaanii dubbachaa jiru jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3 keessatti waa'ee kanaa dubbatee jira Phaawulos warra Galaatiyaatti jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3 keessatti waa'ee kanaa gaafa dubbatu maal jedhaa? Lakkoofsa 6 kaasee jechuudha. Akkas jedhanii dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kaaseeti. Abrahaamin yoo ilaallee jedha. Inni Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu caafameera. Abrahaamin amanate lakkoofsa 6 eeyyee. Inni immoo qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu jechuudha. Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadha. Warri akkam ta'an? Warri amanan. Hayyee. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamin sabni hundinuu siin ni eebbifamu jedhee duraan dursee misiraachoo itti himeera jedha. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Kakuu Waaqayyo Abrahaamii wajjiniin galee kakuu Israa'eloota qofa giddu galeessa godhatuu miti. Inni galee jalqabaan yoo laalle jechuudha. Kakuun kun jalqabaan yoo laalle Abrahaam wajjiniin kakuu Waaqayyo galee karaa Abrahaam karaa sanyii isaa addunyaa mara akka eebbisu jechuudha. Kanaafiyyuu kakuun Abrahaam wajjiniin galame kan Israa'elootaa qofa yookiin immoo kan Yihuudootaa qofa ta'uu hin danda'u. Kan addunyaa maraati. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 yoo dubbiftan warri si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif ni eebbifamu jedhe. Qomoon biyya lafaarra jiran hundinuu sababii keetiif ni eebbifamu. Waaqayyo Abrahaamin uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 18 yoo ilaaltan Abrahaam saba guddaa saba jabaa sin ta'a. Sabni biyya lafaarraa hundinuu sababii isaatiif ni eebbifamu kan jedhu. So kanaafiyyuu kakuun Waaqayyo Abrahaamii wajjiniin galee kan Israa'eloota qofa gargaaru osoo hin taane garuu hanga Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufuutti
ormoonni qooddattoota kakuu Abrahaamiif galame sanaa hin taane. Maaliif? Sanyii kee kan jedhame eenyudha ture? Kiristoosidha. Kanaaf iyyuu hamma Kiristoos dhufutti warri ormoonni maal ta'uu hin dandeenye jechuudha. Qooddattoota kakuu kanaa ta'uu hin dandeenye. Asumatti Galaatiyaa kana irratti Phaawulos sirriitti ibsa waa'ee kanaa. Maal jedhaa? Lakkoofsa 16 irratti egaa Waaqayyo Abrahaamiif hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'aan akka nama baay'eedhaaf dubbatutti hiddootan jedhu akka nama tokkoof dubbatamutti hiddan jedha. Innis Kiristoos jedha. Argitanii hamma gaafa Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufuutti kakuun Abrahaamiif Waaqayyo galee ormootatti hin darbine jechuudha. Ormoota gidduu hin turre jechuudha. Amma garuu Kiristoos diinummaa diigeera jedheeti barsiisaa ture. Boqonnaa 2 keessatti kan nuti ilaalle nagaa buusee gosa lamaanuu fannoo irratti du'uu isaatiin tokko taasiseera. Hundumti isaaniiyyuu qooddattoota kakuu akka isaan ta'an taasiseera. Ormoota Yihuudoota kan jedhu garaagarummaan hin jiru. Kiristoos keessatti nu hunduu tokkodha kan jedhu boqonnaa 2 keessatti argannedha. Sababni isaa maaliif? Kiristoos keenyan diinummaa diige waan ta'eef jechuudha. Kiristoos keenyan diinummaa diige waan ta'eef. Kanaaf iyyuu walumaa galatti Phaawulos ergama kanaafidha kana amma hidhamee jiru kan jedhu. Yeroo isin dhugaa lallabuu jalqabdan, yeroo isin mul'ata Waaqayyo isinitti kenne lallabuu jalqabdan lola guddaa qabdu. Yesuus maal jedhee yeroo tokko ni yaadattu jedhee yaada. Biyyi lafaan isin jibbaa'e. Garuu biyyi lafaa yoomidha kan inni jibbuu jalqabu bartoota gaafa hojii hammeenya biyyi lafaa dalagu gaafa isaan hojjechuu jalqabanidha. Waaqayyo dachaa isa eebbisu. Yohaannis boqonnaa 15:18. Biyyi lafaa yoo isin jibbe isin dura anaan na jibbeera. Anaan na jibbee jiraannan isiniinis isin jaalachuu hin danda'u. Sababni isaa isin kan koo waan taataniif jedhe Yesuus. Garuu akkaataan itti ijoollee Waaqayyoo jibbamuu danda'an garuu yoomidha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:7 dubbisaa. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 7:7 maal jedhaa? Yesuustu maal jedheeni? Akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:7 jechuudha. Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u jedha. Ana garuu hojiinsaa hamaa akka ta'e waan dhugaa itti ba'uuf hin jibbaa'e. Yoomi kan biyyi lafaa nu jibbuu danda'u taadha? Yeroo nuti hojiinsaa hamaa akka ta'e gaafa itti himuu jalqabnu, gaafa nuti dhugaa lallabuu jalqabnu, gaafa sana jibbamuu jalqabna jechuudha. Xiyyeeffannaa biyya lafaa keessa galuu jalqabna jechuudha. Unless haga nuti kanan goonetti jibba hin qabnu. Phaawulos wanti inni hidhamaa jiruu fi sababii dhugaa dubbateef jechuudha. Sababii kakuu Waaqayyoo barootaaf saba hundumaaf karaa Kiristoosiin qopheesse wangeela bara baraa kana keessumaa ormoota warra kanaan dura misiraachoo kana hin dhageenyiif sababni lallabuuf hidhameeti dhiphachaa jira jechuudha. Sababii kanaaf namoonni warri Efesoon akka isaan qorumsa yookiin yelloo garagaraaf hin saaxilamneef jecha immoo waa'ee keessaniif jedhee hidhamaa jira waan ta'eef ulfina keessan ta'uu qaba kuni. Isiniif jedhee hidhamaa jira waan ta'eef kan. Kanaaf nuti kanarraati barannu duraan dursinee yaada keenya mootummaa Waaqayyoo gochuu akka qabnuu fi yeroo hundumayyuu immoo waa'ee jireenya bara baraa xiyyeeffannoo gochuu akka qabnu haala rakkisaa ta'e kam keessatti illee immoo amanamootaa fi warra dhugaarratti cichanii dhaabbatan ta'uu akka qabnu barnoota kanarraati baranna. Waaqayyo immoo waa hundumaa keessatti nama dabarsa. Phaawulos ani gonfoo isa na dura jiru qofan ilaala jechuutiin Kiristoosii wajjiniin haga xumuraatti aarsaa kaffaluuf murteeffate jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. So Efesoon boqonnaa 1:1 irratti kan nuti ilaallu kana guyyaa borii Efesoon boqonnaa 3 kana lakkoofsa 2 kaasne 1 haga 6tti kan jiru walii wajjin ilaalla. Tarii gaaffii yookiin immoo yaada dabalataa kan qabdan yoo jiraattan isiniif hin kennaa. Sana booddee